koree biyyaalessaa hundeessuun waajjira ministeera muummee guyyaarraa beekseera. Lammiileen tajaajila mootummaarraa sirnaan argachuu qaban sababa maallaqa gaafatamaniif rakkatu irra deddeebiin ibsamaa ture. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Ibsi hundeeffama koree biyyaalessaa fi miseensota koree kanaa ibsuudhaaf baheen yeroo adda addaatti marii hawaasa wajjiniin godhameen haala yaaddoo nageenyaan qixa ta'een malaammaltummaan gufuu imala badhaadhinaa ta'uu kaasaniiru jedha. Yakki malaammaltummaa guddaan gama kenniinsa tajaajilaa dhimma lafaa wajjiniin walqabateen damee faayinaansii, adeemsa bittaa fi gurgurtaa, waltajjiiwwan haqaa, dhaabbilee misoomaa fa'aatti mul'achuus ibsama. Itoophiyaan ammaan dura Komishinii Farra Malaammaltummaa hundeessitee qabaattus amma irraa eegamu hin baanne jedhamuun qeeqama. Aangoon labsiin kennameefis hubannaa kennuu fi eeruu fudhachuu fa'aatti daangeffame. Ibsi waajjira ministeera muummee kun waraannii fi weerarri koronaa xiyyeeffannoo mootummaa fudhachuu hubachuudhaan malaammaltoonni neetwoorkii jabeeffatanii Itoophiyaa kuffisuudhaaf hojjechaa jiraachuu marii uummata wajjin hin godhamee fi qorannoon agarsiiseeraa jedhama. Mootummaan gama nageenyaan akkuma godhe malaammaltummaa irrattis opereeshinii keessa deebii hin qabne gaggeessuu akka qabu bu'aan qorannoo godhamee ni akeekaa jedhama. Hojjettoota mootummaa kanneen malaammaltummaa kana gidduu deemuun si'eessan kanneen matta'aa kennan irrattis qorannoo gaggeessaa jira jedhama. Koree biyyaalessaa ijaarame kanaaf miseensonni nama 7 kan muudaman yoo ta'u, hoogganaan waajjira tika biyyaalessaa Obbo Tamasgeen Xurunaa fi ministeerri haqaa biyyattii Dr. Geediyoon Ximootewoos ni argamu. Ministeerri muummee Abiyyi ibsa isaanii kanaan uummanni namoota malaammaltummaan shakku ragaa wajjiniin koree kanaaf eeroo akka kennu sarara bilbilaa bilisaa fi toora ergaa gabaabaa ifa godhaniiru. Mootummaa fi TPLF lola dhaabanii mariin furuuf walta'anis adeemsi meeshaa eeggachiisuu hamma tilmaamame ol yeroo fudhachuu malaa jechuun ogeessi seeraa idil-addunyaa BBC'tti himan. Itoophiyaa biyyi wal waraansi keessa jiru erga dhiyootii dhimma ijoo addunyaa taatetti. Haa ta'u malee rakkoo hawaasi Oromiyaa keessa jiru qalbii addunyaa hin hawwanne. Obbo Baayisaa Waaqayyaa ogeessi seeraa idil-addunyaa yoo ta'an gara waggoota 30 dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessa dalaganiiru. Ogeessi biyyoota adda addaatti marii nagaa irra hirmaachumaan kun waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi TPLF marii guyyoota muraasaan raawwachuun na ajaa'ibeeraa jechuun BBC'tti dubbatan. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Baay'een ajaa'ibee jiranii jarri kun wal ga'anii guyyaa 10 keessatti walii mallatteessuun isaanii baay'een ajaa'ibseera. Meebii kanaafan jedhe kun rikoordii biyya lafaa keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Ameerikaanis ibsa tokko baastee ture marii kanaan booda. Namoota yakka hojjetan adabuu irratti yookaan qoqqobuu irratti duubatti hin jedhu jettee jirti. Isin ogeessa seeraati dhaabbata UN kana keessas hojjetaa turtanii waa'ee Komishinii Mirga Namummaa UNs sirriitti beektu. Hojii isaatti fufee qondaalota mootummaas kan TPLFs itti gaafatamaa ni godha yeroo dhiyootti itti fufa jettanii amantu? Yes jechuun danda'ama wanti kun maaliifi tokkoffaa United Nations dhaabbanni kun Komishinii Mirga Dhala Namaa duukaa bu'u mataan isaayyuu poolitikaala hojjetachuun hin danda'amu. Maaliifi biyya lafaa keessatti poolitikaan ammayyuu humna qaba. Biyyi warri humna qaban ammayyuu mirga dhala namaa irratti humna qabu. Utuu akkas hin taane sabni kumaatamaan dhume sabni Iraaq, sabni Siiriyaa, sabni Liibiyaa, sabni Yemen kan warri mirga isaanii sarbe kun hundumtuu mana murtiitti dhiyaachuu irra jira. Kun immoo hin ta'u. Maaliifi warrumti kana mirga kana sarbaa jiran humna qabu. Namni isaan hin deebisee humnaan fidee kana godhi jedhu hin jiru. Yeroo baay'ee kan inni hojjetu biyya dadhabaa irratti. Amma biyya keenya keessatti keessumaa dadhabina keenya irraan kan ka'e jirurra ooluu hin danda'adheen jira. Garuu baay'as maa jechuudha gam tokkoof looguun utuu hin ta'in loogii tokko malee gidduu galeessuma ta'ee dhaabbanni kana hojjetu jiradhee amma kanatti yaadu nama ofa kooti keessan ture dhaabbata kana asumatti iyyuu wajjin jara kana wajjin odha takarraroo baay'ee utuma achiin dhaqin dura iyyuu already opinion mataa isaanii qabu. Kanatu ta'eera kan jedhu murtoorra ga'aniiru. Kun immoo sirrii miti. Garuu gahee Eertiraa loltoota Eertiraa waraana kana keessatti qaban akkamiin ilaalama seera idil addunyaatiin? Akka seeraatti mootummaan Itoophiyaa eenyuun iyyuu yeroo nagaas yeroo lolaas eenyuma iyyuu ollaa miti fagoodhaan waamee kottuu na wajjin na gargaare jedhee waamuu danda'a. Onward beesis dhufanii Itoophiyaa lixan kan jedhu hin beeknu. Akka seeraatti yakka hojjettee taphuma hojjete gaafatama. Kana akkaataa waliigaltee isaaniitti TPLF hidhannoo akka hiikkatan